Duula barbaacha shumashii likkisaa Xalayicha eenyu barreesse laata? Umrii ishee waggaa 8 gaaffilee eenyummaa walirraa hin cinne gaafachuun eegalte. Innis isin adii taatanii ani maaliifan gurraacha'een gaaffii jedhuun of barbaaduu eegalte. Gaaffii eenyummaa waggaa 11 yoo guuttu maatii ishee guddisa waliin haadha ishee barbaacha gara Itoophiyaa biyya haadhaa fi abbaa ishee bakkaan dhuraa fi argama bu'uura ishee dhufte. Biyya Awurooppaa Switzerland irraa abdii fi kutannoo guddaadhaan murteessummaa fi onnee guutuun barbaacha haadha ishee eegalte. Waggoottan lamaan darbaniifis guyyaa tokkoof illee osoo addaan hin kutin mala barbaacha haadha ishee itti fuftee jirti. Ammas akkasuma. Durbee Leenii Smart maqaa dhaloota ishee osoo hin taane maqaa guddifachaa waggaa 22 dura guyyaa jimaataa adoolessa 30 bara 1996 waqtii gannaa keessaa dhalatte. Akka bara faranjootaatti Xalayicha baatii 8ffaa bara 2004 jechuudha. Dhalattee ji'a tokkotti magaalaa Hamboo duwwaa tokko bakka addaa yeroo ammaa kanaa Yuunivarsiitii Hamboo Fuullee yookiin Yuunivarsiitii Rift Valley maddii daandii gara mana barnootaa Addis Katamaatti geessurraa tusii wayii doobbii tokko qarqara balbala namaa duratti gatamtee argamte. Waqtii gannaa fi qorraa baatii adoolessaa waqtii qorrisaa daa'ima ji'a tokkoo miti nama guddaayyuu dhaabiitti gogsu waqtii gannaa gara dhumaa keessa dhalatte. Baatii agayyaa gara dhumaa keessa gatamte. Jireenyi ishee fuula xalayaa cittuu xiqqoo tokko irratti galaa fi dhaamsa barreeffamaa afaan Amaaraatiin dhaammamteef kanaan eegala. Maqaan koo Shumashii Likkisaa jedhama. Ani gara jalduu deemeera. Mucaa koo dubaraa kana adaraa naaf guddisaa jechuun mana guddaa xalayaa waraqaa cittuu xiqqoo kana gubbaa keessee sokkite. Shumashii Likkisaa eenyu laata? Amsichii fi imaanaan sun anaa fi isiniif barreeffame. Har'a mucaan ishee sun guddattee waggaa 22 kan guutte yoo taatu biyyeetti guddifamte Switzerland kan jiraattu yoo ta'u barbaacha haadha ishee Shumashii Likkisaatiif gara Itoophiyaa heega dhuftee kunuu hamma waggaa 2 guuttee jirti. Leenuun akka jettutti magaalaa Hamboo bakka isheen itti gatamtee turte manneen magaalaa sana keessaa baay'ee guddaadha. Namoota ishee argan keessaa dhiirri tokkos dubartiin tokkos namoonni lama boqotaniiru. Namoonni lamaan isaanii ammoo ammas lubbuun jiru jetti. Isaanis waan beekan akka ittiin gaafattus odeeffannoo gahaa fi qabatamaa hin kennineef. Namoonni kun arfan waliin ta'uun mucaa ji'a tokkoo kana Leenii Smart gara waajjira poolisii magaalaa Hamboo poolisii koomaandaraa Zinaash Xilawun jedhamtutti geessan. Koomaandar Zinaashis amma ishee hoosisuun hospitaala Hamboottis yaalchisuun mucaa kana ji'oota 5 eegaa ofitti fudhattee guddistee booddee magaalaa Finfinnee dhaabbata guddisa daa'immaniitti guddifachaaf seera guuchistee kenniteef. Dhaabbatichis ji'oota 5 booddee ammas guddifachaaf lammii Switzerlandiif dabarsee guddisaaf ishee kenne. Ammas ta'u namoonni kun odeeffannoo gahaa ta'ee fi heeruu kennuun gargaaruu akka qaban cimsitee gaafatti. Isheenis nageenyaan jaalalaa fi carraa gaariidhaan guddatte. Garuu onneen jaalalaa haadhummaa fi garaan ishee Itoophiyaa keessatti hafe. Namni xalayaa sana barreesse eenyu ta'inna akka barbaadduu fi iyyaafachuu itti fufte. Shumashii Likkisaa eenyu laata? Leenii Smart akka jettutti viidiyoo kana har'a kan hojjedhuuf harmee koo wanta baay'ee barbaachisaa ta'e tokko beeksisuu fi jetti. Innis ani komii haarii fi dheekkamsa tokkollee onnee kootti hin qabus jetti. Waggaa 22 dura nadhiistee deemuun kee nagatuuf osoo hin taane na baraaruu fi jaalala guddaarraa kan ka'e akka ta'e nan beeka nan hubadha. Akka ani hargamu goote akka maqaan koo hin
kenneef xalayaa kana naaf barreessite ammas galatoom jetti. Har'a ani mucaan kee siif guddadhee waggaa 22 kunoo siif guuteera. Nagaa fayyaa fi jireenya gaarii keessan jira. Garuu imalli barbaacha koo kun hangan si argee ija kee keessa ilaalee galatoom haadha koo jedhee si galateeffadhuu fi si hammadhutti. Dhamaatiin kee haadhummaa aarsaan kee sun akkasumaan akka namnii fi fedhii fi hawwiin koo bara jireenya koo naaf hin xumuramu. Haadha koo Shumituu Likkiisaaf mucaa kee Illeenii Smartiif waamicha gargaarsaa. Maqaa kana yoo beektan yookiin haadha bara 1996 keessa mucaa naannoo sanatti deessee gattee yoo dhageessan yookiin beektan maaloo naaf barreessaa, naaf barbaadaa, naaf iyyaafadhaa jechuun Illeenii Smart dhaamsa ishee dhaammatti. Armee koo iddoon jirtu jalduus ta'ee bakka biraa ani kan si barbaadu jireenya kee jeequuf osoo hin taane jireenya koo si wajjin qooddachuu fi maaloo viidiyoo kana sheer godhaa waliif qoodaa namoota gara hamboo fi gara jalduu jiran hundatti naaf qaqqabsiisaa. Akkan seenaa koo jalqabatti deebi'u na gargaaraa. Eenyummaa koo baree gaaffii haadhummaa fi hidda dhiiga koo deebisee seenaa koo qalama warqeen akkan barreessu na gargaaraa. Illeenii Smart mucayyoo Shumashii Likkiisaa. Galatoomaa jecha namoonni odeeffannoo Shumashii Likkiisaa yookiin maqaa Shumashii Likkiisaa dubartii jedhamtu amma gaheetti waggaa 40 hanga 45 gidduutti argamtu nu barbaada nu iyyaafadhaa jecha odeeffannoo nu gahuuf 0924 92 89 yookiin ammoo 0912 20 52 79 nu gahaa. Galatoomaa.